Lammiileen Itoophiyaa mana hidhaa Saawud Arabiyaa Haayir keessa jiran nyaata summaa nyaachifamuun balaa hamaaf saaxilamuu himan. Akka dhalataan Oromoo mana hidhaa Saawud Arabiyaa Haayir irraa BBS'f yaada kennetti ganama har'aa gurraandhala 22 bara 2022tti garaa yaasaan hin beekamne hidhamtoota jumlaadhaan yaasuudha jalqabee jee. Ganamarraa kaasee hanga walakkeessa guyyatti lammiileen dhukkubsatan kanneen ambulaansiin gara mana yaalaa geeffamaa jiraachuudha hime. Mana hidhaa Haayir biyya Saawud Arabiyaa keessa baadiyyaa naannoo magaalaa Riyaaditti kan argamu yeroo ta'u lammiileen Itoophiyaa 7,000 ta'an keessatti hidhamanii hiraarfamaa kan jiran ta'uu hidhamtoota irraa odeeffanneeti jirra. Qabiinsi mana hidhaa kanaa hammaataa ta'urraa kan ka'e hidhamtoonni reebicha hamaan isaan mudachuudhaan kanneen tubboodhaan fincaanan akka jiran illee odeeffanneeti jirra. Balaa dhukkuba hamaaf isaan saaxile kanaaf hanga ammatti ifatti beekamu baatus nyaata summaa edda galgala hidhamtoota kanaaf kenname ta'uu akka hin oolle hidhamaa Oromoo kanarraa odeeffanneeti jirra. Dabaluunis nyaata guyyaa har'aa hidhamtoota kanaaf dhufe akka hin kennamneef poolisootaan dhorkamuun nyaanni kunis akka qoratamuuf deebifamuudha himan. Walumaa galatti ganamarraa kaasee hanga ammatti irra caalaan lammiilee kanneen dhukkubsachuun gara mana yaalaa guuramaa kan jiran yoo ta'u namoota haganaatu du'e jedhanii namoota du'anii fi kan jiran lakkoofsaan adda baasuun hin danda'amne. Kanaaf hidhamaan Oromoo BBS dubbise kun dhaamsa isaatiin haala hamaa nu mudate kanaaf keessaa fi alaan sagalee nuuf taatanii mootummaan Itoophiyaa akka gara biyyaa nu galchuuf dhiibbaa barbaachisu hunda akka gootan jechuun dhaameeti jira. Ta'iba wanni amma yeroo ammaa kana deemu jiru edarraa kaasee salaata subii booda bas bakka namni hedduu dhukkubsatee garaa isaa dhabe kana naagama nama guuruu jiranii achirraa qabii hanga ammatti daanuu fidanii khalaas qadasi nyaanni askaranis ni deebisee shirkaadha maraamarrajaanii nama ompolaansiin karaa akka guuruu jiranii kaduu fi kajiru dambeeyru rakkoo hamtuu keessa jirraa rakkoo teenya umma karaa ummataa hawaasaa nu dabarsanii jechuu barbaanne itti nuti bakka wanta akka amma nyaata askaranis nyaata ompolaansii kan guuruu jiran karaa bas bakka magaalaa raafuu godha asitti bas bakka mani askara kana basenya meeqaan maraati amma nu muggi jiru meeqaan maraati meeqaan layyi kaanii tumanii chottarri finjaan layyiidhaan irraa baasuu jiranii waan takka dubbatuu hin dandeenyu akkanuma fayyaa naganii maallaqa kan keessaa ol seenanii seeshaasii fuudhanii si tumanii bakka waanuma keeti jecha qabeenya saamanii bakka nama caccabsanii kaan maraachanii kaan harka cabsanii akkanuma taa'u jira namni asanii fuura rakkoo hamtuu keessa jira namni keenyas karaa hospitaalaa yaa'u jira nutillee akkuma sitti rakkoon hedduudha tanii hin dandeenye. Rakkina keessatti jirra akka mootummaan irratti xiyyeeffannoo godhee karaa biyyaa nu oolchu akka hawaasaan nu keessanii barbaanne. Yaa'ii paarlaamaa Itoophiyaa har'a gurraandhala 22 taa'e irratti yaadni hoogganaan paartii Abin kaasee dubbii ijoo ta'eeti jira. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad dhimmoota haala yeroo biyyattii fi xumura hojii ji'a 6 dabranii ilaalchisee gaafii miseensota mana marii bakka bu'ootaatiin dhiyaataa fi ture. Haaluma kanaan miseensota paarlaamaa gaafii gaafatan keessaa tokko Koree hojii raawwachiiftuu paartii sosochii biyyaalessaa Amaaraa yookaan Abin obbo Kiristiyaan Taaddalee yeroo ta'u mootummaan himata obbo Sibaat Naggaa fa'aa adda muruun seeraan ala waan ta'eef sirreeffamni akka taasifamu gaafate. Dabaluunis Kiristiyaan Taaddalee mootummaan Itoophiyaa TPLF wajjin waliigaltee godhuuf jechuun miidiyaalee hawaasummaatiin kan dubbatamaa jiru hagam dhugaadha jechuun gaafii isaa dhiyeesseeti jira. Kana malees TPLF mana maree bakka uummataatiin shororkeessaa jechuun yakke waliin dubbachuun hiikoo seeraatiin akkamitti ilaalamaa jechuudhaan gaafate. Obbo Kiristiyaan Taaddalee obbo Sibaat Naggaa fa'aan akkaataan himanni isaanii itti addaan muramee fi akkaataan isaan itti hiikaman seera biyyattii waan cabsuuf manni maree bakka bu'oota uummataa keeyyataa 4-3 aangoo isaaf kenname fayyadamee himanni akka itti fufu godhuu qaba jechuudhaan dubbate. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmad kanarratti deebisaa gaa akka kennuuf uummanni Amaaraa kaniin bakka bu'ee deebii eeggachaati jira jee. Haaluma kanaan miseensi paarlaamaa Ustaaz Kaamil Shamsuu hariiroo dippiloomaasii Itoophiyaan biyyoota biraa wajjin qabaachaa ture laaffachuu irraa kan ka'e lammiileen Itoophiyaa biyyoota Arabaa keessattuu Saawud Arabiyaa keessatti dararamaa jiran irratti sochiin mootummaan taasisaa jiru maal fakkaate jechuudhaan gaafate. Toorri miidiyaa hawaasaa pirezidaantii Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraampiin hojjetame kan maqaan isaa Truth Social jedhamu kuusaa aappii yookaan aappii stoor Ameerikaa qofatti hanga tokko daangeffamee tajaajila kennuu eegale. Akka xiinxaltoonni tokko jedhanitti appilikeeshiniin kun Twitter wajjin walitti dhiyaata jechuun yaada isaanii kennatan. Gama biraatiin ammas namoonni miidiyaa hawaasaa haarawaa kanatti fayyadamuu barbaadan muraasni garuu galmaaf rakkataa jiraachuutu himama. Xiinxaltoonni kun akka jedhanitti miidiyaan hawaasaa Tiraamp haaroon kun waaqooduuf deebii kennuuf jaalachuu yookaan maamiltoota dandeessisuu kan Twitteraatiin waan wal fakkaatu qabaa jiran. Hoogganaan sagantaa miidiyaa hawaasaa kanaa fi miseensi duraanii
koongirensii Ameerikaa Deevis Naans miidiyaan hawaasaa kun xumura ji'a bitootessaa dhufu irraa eegalee guutumatti tajaajila ni kennaa jiran. Namoonni tajaajila miidiyaa hawaasaa kanarratti galmaa'uuf yaalaa turan muraasni fedhiin galmaa'uuf jiru guddaa ta'us yeroodhaaf galmee eeggatarra kaa'amuu isaanii Reuters gabaaseeti jira. Miidiyaan hawaasaa kun gartuu dhaabbata teekinooloojii Tiraamp miidiyaan teekinooloojii jedhamu hundeeffame. Tiwiitarri pirezidaantii duraanii Ameerikaa Doonaald Tiraamp hokkara amajjii 6 bara 2021 kaapitaal Hiilitti dhalate hordofuun seera dhaabbatichaa cabsuun jeequmsa kakaase jechuun ugguree ture. Akkasumas miidiyaalee hawaasaa akka Facebook fi YouTube irraas dhorkamuun isaanii ni yaadatama. Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin naannoleen bahaa Yukureen lama Dooneeskii fi Luhaansk biyya walaba ta'uu beekamtii erga kennaniifii booda loltoonni isaanii gamas akka seenan ajaja dabarsan. Loltoonni isaanii biyyummaa ofii kan labsatan riippaabilikoota uummata Dooneeskii fi Luhaansk keessatti nagaa kabachiisuu irratti hirmaatu jettee Raashiyaan. Ameerikaan gama isiitiin ammoo loltoonni kun nagaa kabachiisuu jaamuun yaada fudhatama hin qabne. Raashiyaan waraanaaf sababa uummachaa jirti jette. Naannoleen lamaan Raashiyaan amma beekamtii biyyummaa kenniteef kanneen finciltoota Raashiyaan deeggaramanii erga bara 2014 as mootummaa Yukureeniin lolaa jiran harka jirti. Pirezidaantii Yukureen Vilaadimiir Zeelenskiin nuti nagaa feenaa jiran. Haa ta'u malee homaa hin sodaannu waan tokkos dabarsinee eenyuufuu hin kenninu. Yukureen michoota isii idil addunyaarraa deeggarsa ifaa fi bu'a qabeessa ta'es akka barbaaddu dubbatan. Itti dabaluudhaan Luhaanskii fi Doonesk akka biyya walabatti beekamtii kennuufiin tooftaa Raashiyaan Yukureen itti weeraruuf tolfatteedha jedhan. Ameerikaan adeemsa Puutiin kana kan balaaleffatte yoo ta'u, pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden naannoleen lamaan Raashiyaan beekamtii biyyummaa kenniteef keessatti investimentii, daldallii fi deeggarsi maallaqaa Ameerikaa akka hin godhamnes ajaja olaanaa dabarsaniiti jiran. Ministeerri muummee UK Boris Johnson ammoo gama isaatiin tarkaanfiin kun birmadummaa Yukureen ifatti kan sarbuudha. Akkasumas seera idil addunyaa kan cabsuudha jedhan. Gamtaan Awurooppaatis Yukureen deeggaruudhaan tarkaanfii tokkummaa cichoominaa fi kutannoo qabu akka fudhatu ibseeti jira. Waldaan kubbaa miilaa Awurooppaa UEFA'n tapha waancaa Chaampiyoons Liigii Awurooppaa kilaboota liigota Awurooppaa garaagaraa hedduutti adeemsifamaa jiru kanneen xumuraaf ga'an caamsaa dhufu magaalaa Raashiyaa kan taate Piitersberg isteediyeema kilaba Zeenit Piitersberg Kiristooveski isteediyeema irratti akka taphatamu murtii dabarsee kan ture yeroo ta'u amma garuu sababa rakkoo nageenyaa fi lola Raashiyaa fi Yukureen jidduutti ka'uun mala sodaa ja'uun akka taphni xumuraa Chaampiyoons Liigii Awurooppaa kun magaalaa Raashiyaa kanatti hin taphatamne jijjiiruuf dirqameetiin jira jedhe UEFA'n. Akka pirezidaantii waldaa kubbaa miilaa Awurooppaa Alekseendar Seferin jedhanitti walitti gaarreeffannaan Raashiyaa fi Yukureen jidduutti jiru kun addunyaa guutuu kan yaaddesse waan ta'eef haala kana keessatti magaalaa Raashiyaa Piitersberg irratti tapha waancaa Chaampiyoons Liigii Awurooppaa kana qopheessuun haalaan rakkisaadha jechuun dubbatan. Haaluma kanaan UEFA'n tapha waancaa Chaampiyoons Liigii Awurooppaa kana bakka yookaan isteediyeema irratti taphatamu jijjiiruuf yaadaa kan jiru hoggaa ta'u isteediyeemni guddichi biyya Ingilaand magaalaa Londanitti argamu isteediyeemni Wembley filannoo jalqabaa ta'u akka hin oolle dubbatamaati jira. Tolegaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduun har'aaf qabadhe kana fakkaataan Shamsuu Bashiirii ogeessi kaameraaf teeknikaa keenya Abdii Jamaalis nu wajjin ture qophiilee BBS hafan wajjin turtii gaarii. Ministeerri muummee Abiy Ahmed hanga ammaatti TPLF waliin mariin jalqabame hin jiru jedhan. Haa ta'u malee kana jechuun mootummaan hanga dhumaatti TPLF waliin hin mari'atu jechuus miti jedhan. Kana kan jedhan yaa'ii ariifachiisaa paarlaamaan Itoophiyaa kibxata taa'e irratti gaaffilee miseensotni mana marichaa kaasaniif deebii yoo kennanidha. Gaaffileen qaala'insa jireenyaa, rakkoo nageenyaa biyyattii keessatti mul'atu, dhimma himatamtoota himanni adda citee marii mootummaaf TPLF gidduu jiruu fi gurmaa'insa humnoota addaa naannoleetiin wal qabatan gaafatamaniiru. Dhimma marii TPLF irratti wayita dubbatan ድርድር አለ ወይ ላሉት እስካሁን የተደረገ ድርድር የለም። መሪን ጅራ isa jedhaniif hanga daqiiqaa kanaatti mariin taasifame homtuun jiru. Waa'een marii waan teddu wayita haasamu nan dhaga'a. Marii hin goone jechuun amma dhumaatti marii hin goonu jechuu miti. Mariin jiraa jechuun rakkoon furameeraa jechuu otoo hin taane rakkoo jiru hiikuudhaaf daandiin biraa jiraa jedhanii ilaaluudha. Nuti yeroo waraanaa ejjennoo nuti qabnu kan beekamu. Ammas kan goonu waanuma wal fakkaataadha. Ammas mariidhaaf nageenyaaf filannoon jiraatee TPLF qalbii yoo jijjiirrate waraanaan injifachuu akka hin dandeenye yoo hubate kana gammachuun ilaalla. Sababa jibbinsaan haala biyyi keenya hin banne akka hin goone of eeggannoon ilaaluun barbaachisaadha. Nama toon ajjeesin
qabeenya toon barbadeessin wanti ta'u jiraannaan nuti qophiidha. Waan Itoophiyaa fi tokkummaa ishee tuqu akkasumas faayidaa biyyaalessaa Itoophiyaa waan tuqu taanaan xinnaa fi guddaadhaan jennu kanarratti mari'annu. Hanga faayidaa Itoophiyaa kabachiisetti garuu dhaggeeffachuu fi mari'achuudhaaf rakkoon qabnu. Waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan shanee jedhee waamu irratti haasawaa kan taasisan ministeerri muummee Abiy Ahmed miseensota mana marichaaf kana jedhaniiru. ሸኔ ጋር ተያይዞ ተነሳው እውነት ነው። ሸኔ waa'ee shanee wanti ka'e dhuguma. Shaneen galma qabsaa'uuf kan hin beekne, dhala namaaf kabajaa kan hin qabne, dhala namaa paartii deeggartaa fi hin deeggartuu jedhee kan ajjeesu, namoota uguree kan maallaqa saamu. Akkamitti namoota akkamiirraa uumamee jedhamee beekuudhaaf garee nama dhibuudhaaf uummata Oromootiif kan qabsaa'u yoo ta'e maaliif misooma uummata Oromoo balleessa? Gareen kun galma hin qabu. Wanta barreeffame hin qabu. Hoogganaa hin qabu. Garee baay'ee rakkisaa ta'edha. Ji'oottan salgan darban keessa mootummaan federaalaa fi Oromiyaa garee kana wajjiniin wal waraanuudhaaf wareegama guddaa kaffaleera. Ammas humni kun gochaa hamaan itti jiru gara mo'ichaatti akka isan geessine hubatee akka dhaabuuf karaa isaaf galu hundaan qabsoonni taasifama. አንዳንዱ ለምንድን ነው ዩኤቪ የማትልኩት የሚል ሁሉ አለ። ዩኤቪ የት ነው የምትልኩት? Namoonni gariin diroonii maaliif isaanitti hin ergine kan nun jedhan jiru. Akkamiin diroonii ergita? Gareen kun bar dhokatee kana leella raawwatu malee kan kallattiin lolatti seenu miti. Amma beegii fi gidaamii fa'ii jiru jedhama. Riippaabilikaanonni achi jiru. Humni kun humna riphee socho'uudha. Uummata Oromoo fi humnoota nageenyaa wajjiniin sirriitti mari'achuun ijoo siyaasaa fi waraanaa wal duuka deemsisuu gaafata. Hojii waraanaan qofa hojjetamu miti. Uummanni maaliif isa baatee kan jedhus ilaaluun barbaachisaadha. Rakkoos qabna taanaan furuutu nurraa eegama. Akkuma salphaatti shanee jennee kan bira dabarru otoo hin taane maaliif aanaan tokko dhoksee soore rakkoon jiru maal waan ta'eef amma maaliif cimee kan jedhus ni ka'a. Amma gargaarsa leenjisaa fi meeshaa kan dhiyeessu qaba. Garuu gareen kunii fi kaanis Itoophiyaa mo'achuu hin danda'an. ሌላውም ኃይል ግን በፍጹም ኢትዮጵያን አያሸንፍም። Haasawaa guyyaa kibxataa paarlaamaa Itoophiyaaf taasisaniin ministeerri muummee Abiy Ahmed ji'oota 6 darban qofatti birriin biliyoona 297 baasii akka ta'ee fi galii fi baasiin biyyaa wal madaaluu dhabuun akka rakkoo ture eeran. Dhimma lammiilee manneen hidhaa Saawudii keessatti argaman irrattis mootummaan biyyattii riifoormii gaggeessaa waan jiruuf hojiilee biyyattii keessa jiran lammiilee isaa hirmaachisuun waan barbaaduuf to'annoo cimsee jedhan. Lammiilee hundi paaspoortii hin qaban hundi biyya kanaa deemee jechuun rakkisaadha. Kaan namoota nama ajjeesuudhaan leenji'an faatu keessa jira jedhama. Kana addaan baasuun rakkoodha. Amma gareen waan kanarratti hojjetu hundaa'ee jira. Kana qulqulleessinee adeemsaan kan sirreessinu tahaa jedhaniiru. Odeessa biraattiin darbaa pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin naannolee baha Yuukireen 2 Dooneetskii fi Luhansk biyya walabaa ta'uu beekamtee erkenaniin duuba loltoonni isaanii garas akka seenan ajaja dabarsan. Ameerikaan garuu loltoonni kun nagaa kabachiisuu jedhamuun yaada fudhatama hin qabnedha. Raashiyaan waraanaaf sababa uummachaa jirti jette. Eliyaas dabalatasaa akka ittaanutti isinii dhiyeessa. В этой связи считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Guyyaa har'aa kana murtee inumaa ture jedhamu kana murteesseera. Walabummaa Riippaabilika Uummataa Dooneetsk fi Riippaabilika Uummataa Lugaanskiif hatattamaan beekamtii kenneera. Kana kan dubbatan pireezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin wayitataan haasaadhuma isaanii keessatti loltoonni Raashiyaa biyyummaa ofii kan labsatan Riippaabilikoota Uummataa Dooneetsk fi Lugaansk keessatti nagaa kabachiisuu irratti hirmaachuuf garas akka seenan ajaja dabarsaniiru. Naannoleen lamaan Raashiyaan amma beekamtii biyyummaa kenniteef finciltoota Raashiyaan deeggaramanii erga bara 2014 as mootummaa Yukireeniin lolaa jiran harka jirti. Pireezidaantiin Yuukireen Raashiyaan ta'e jettee birmadummaa isaanii sarbaa akka jiran himatan. Pireezidaant Volodimiir Zeleniskii nuti nagaa feena jedhan. Haa ta'u malee homaa hin sodaannu. Waan tokkos dabarsinee eenyuufuu hin kenninu jedhan. Yuukireen michoota ishee idila addunyaarraa deeggarsa ifaa fi bu'a qabeessa ta'e barbaaddi jedhan. Amma eenyu michuu fi hiriyaa keenya dhugaa akka ta'ee fi eenyu jechootuma qofaan Raashiyaa akka doorsisu adda baasnee baruu feesisa jedhan. Koraa hatattamaa mana maree nageenyaa UN irratti ambaasaaddarri Ameerikaa Lindaa Toomas Greenfield Raashiyaan loltoonni ishee nagaa kabachiisuu jechuun kufa taasisanii loltoonni kun maal akka ta'an dhugaatti ni beekna jedhan. Lugaansk fi Dooneetsk akka biyya walabaatti beekamtii kennuufiin tooftaa Raashiyaan Yuukireen weeraruuf tolfattedha jedhan.
UN'tti ambaasaaddarri Raashiyaa Vaasiilii Nebenziyaa gama kaaniin naannoo bahaa Yuukireen Doombaas jedhamu weerara Yuukireen irraa ittisuun barbaachisaadha jedhan. Doombaas keessatti dhiigni akka dhangala'u hin feenus jedhan. Biyyoonni lixaa sababa nageenyaa lammiilee ishee eeguu jedhuun Raashiyaan tarkaanfii waraanaa fudhachuun kana goote jechuun qeequ. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed guraandhala 15 bara 2014 dhimmoota yeroo ilaalchisuun mana maree bakka bu'ootaa biraa gaaffii dhiyaateef deebii kennaniin mootummaan TPLF waliin mari'achuu akka danda'u tuqanii jiran. Mootummaaf TPLF mari'ataa akka jiran hameen dhaga'amu garuu kijiba ta'uu muummichi ministeerichaa dubbataniiru. Kan yeroo ammaa naannoo Tigraay bulchaa jiran Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el dhiyeenya BBC waliin gaaffiif deebii geggeessaniin mootummaa federaalaa waliin bifa adda addaan mariin geggeessamaa jiraachuu ibsuun isaanii ni yaadatama. Naannoo Amaaraa, Tigraay, Affaariif Somaalee daawwachuun kan dhiyeenya deebi'an ittaantuun muummittii barreessitu tokkummaa mootummootaa Aminaa Mohaammed kanneen lola sana irratti hirmaatan furmaata Itoophiyaa keessaa madde gargaaramuuf kaka'umsa akka qaban ibsuuf isaanii dubbataniiru. Muummichi ministeeraa Abiy ibsa isaanii har'aa keessatti waa'ee marii kanaa hedduun dubbatamuu isaa ibsanii hanga yoonaa mariin kamiyyuu akka hin geggeessamin mirkaneessanii jiran. Kana jechuun immoo qaruma mariif gadi hin teenyu jechuu mitii jechuudhaan itti dabaluun illee ibsaniiru. Marii jechuun araara akka hin taane kan ibsan muummichi ministeerichaa mootummaan isaanii dhimma Itoophiyaatti yoo dhufe obsi akka hin jiraanne ejjennoo qabaachuusaa dubbataniiru. Waa'ee marii biyyoolessaas marii ariifachiisaa sadaffaa kan mana maree bakka bu'ootaa har'aa irratti innaa dubbatan an mariidha jedhee kanan yaadu kan kaleessa mana maree bakka bu'ootaan raggaasifame marii biyyoolessaa hunda hirmaachisee jedhan. Marii bal'aan kan geggeessamu ta'uu tuqanii dhimmoota irratti waliigalamuu dhabame irratti immoo furmaata murtii uummataa akka argatu tuqaniiru. Itoophiyaan baatilee ja'an darban ennaa lola keessa turtetti guddinni dinagdee itti fufuusaa kan ibsan muummichi ministeerichaa gatiin maallaqaa kufuun qormaata guddaa ta'uusaa garuu hin dhoksine. Kunis kufaatii maallaqaa akka sadarkaa addunyaa waliin hidhata qabaachuusaa ibsaniiru jechuun Keenedi Abaata gabaaseeraa kanarratti bor bal'inaan itti deebina. Itoophiyaan waliigaltee biyyoota dhooqa laga Abbayyaa irra jiran waliin utuu waliin galin hidha laga Abbayyaa irraa kan madde humna ibsaa jalqabuu labsuu ishee waadaa sadarkaa addunyaa cabsuudha jechuudhaan Sudaan himatte. Sudaan ijaarsa laga Abbayyaaf bishaaniin guutuu gama laaleen tarkaanfii qofaa fudhatamu mara hin simattu jechuudhaan dubbiimaan garee jaarsolee araaraa Omar Kaamil ibsa kaleessa galgala kennaniin beeksisaniiru. Tarkaanfiin Itoophiyaa waadaa sadarkaa addunyaatti seente cabsuudha jedhan. Biyyoota dhooqa laga Abbayyaa irra jiran keessaa Masriin ijaarsi hidha laga Abbayyaa kurna tokko dura jalqabamuu irraa kaasee mormii cimaa dhageessisaa turte. Itoophiyaan humna ibsaa maddisiisuu dilbata darbe jalqabde akkaan qeeqxee jirti. Erga bara 2011 qabee mootummoonni sadan yeroo hedduu wal ga'anis waliigaltee irra hin gahin hafan. Itoophiyaa, Eertiraa fi Somaaliyaa dabalatee biyyooti gaanfa Afrikaa yeroo ammaa jeeqamaan raafamaa jiraniif Chaayinaan jila addaa dippiloomatii gameessa Shu'ee Biingin ramaddee jirti. Shu'een kana dura Paappuwaa Niiw Giiniitti ambaasaaddara Chaayinaa ta'uun kan hojjetan yoo ta'u, Afrikaa, Ameerikaa fi Ooshiyaaniyaa keessaa muuxannoo hojii qabaachuu isaanii ministiriin haajaalaa Chaayinaa har'a beeksisee jira. Hojiin isaaniis naannoo sanaaf sabatiinsi waariinsa qabu akka dhufu, misoomaaf badhaadhina akka argattu deeggaruuf karoora misoomaa nagaa Chaayinaan qabdu beeksisuuf hojjechuudha jedhameera. Ministiriin haajaalaa Chaayinaa Wang Yi baatii amajjii innaa gaanfa Afrikaa daawwatanitti jila ramaduuf karoorri akka jiru ibsanii turan. Aangoonni Burkina Faasoo keellaa albuudaa warqee baasan keessatti dho'iinsa dhaqqabe yoo xiqqaate namoota 59 galaafatee hedduu madeesse qorataa jiraachuu isaanii sabaa himaan mootummaaf kanneen ijaan argan dubbataniiru. Dho'iinsi wixata kaleessaa bakka albuuda warqee baasan kan kutaa biyyattii kibba gama dhiyaa dhaqqabe kun yoo xiqqaate namoota 100tti dabalaa kanneen ganda Giboomlooraa keessaa madeessee jira. Dho'iinsi sun keemikaala warqee qulleessuuf keellaa sana tuulameen dhaqqabe jedhamee kan amanamu ta'uun illee ibsameera. Hayyoonni dhimmoota albuudaa akka jedhanitti keellaaleen albuuda qotanii baasan xixiqqoon akka industiriiwwanii qajeelfama gahaa waan hin qabaanneef balaa hedduu qabu. Kun sagalee Ameerikaati. Golli nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummootaa pirezidaantiin Raashaa naannolee Yuukireen adda ba'an lama kutaalee walaba ta'uu isaanii erga labsanii booda wixata kaleessaa galgala walga'ii ariifachiisaa geggeessee jira. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaadarri Yuunaayitid Isteets miseensota gola nagaa eegumsaaf akka himanitti pirezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin Doneetskiif Luhaanisk akka kutaalee walabaatti beekannaa kennuun isaanii
abbaa biyyummaaf tokkummaa Yuukireen irratti haleellaa hiikan qabaanne geggeessuudha jedhan. Tokkummaa mootummootaatti bakka buutuun Yuunaayitid Isteets Liindaa Toomaas Grinfiild akkas jedhan. He has since announced that he will place Russian troops in these regions. Pireezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin erga sanaa qabee loltoota Raashaa naannoo sanatti akka bobbaasan beeksisaniiru. Naga eegdotatti jedhu kun waan hiika qabu miti sirriitti maal akka ta'e beekna sana gochuudhaanis addunyaa duratti filannoo isaanii beeksisaniiru boodatti jechuun qabnu seenaan akka nutti mutti diinummaa akkasiirraa fuula deebifachuun gatii guddaa nama baasisa. Raashaan abbaa biyyummaa Yuukireen irratti kan ooftu haleellaan ifaa ta'e sirrii miti akka biyya miseensa tokkummaa mootummootaa irratti haleellaa geggeessuuti qajeelfama bu'uuraa kan seera sadarkaa addunyaaf chaartarii keenya cabsuudha. Tarkaanfiin pireezidaanti Puutiin kun Raashaan Yuukireeniin weeraruuf hundee ta'uusaaf ifaadha jedhan. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaadarri Raashaa Yuunaayitid Isteetsiif michoota isaa gama dhiyaa sochii waraanaa tuqatu jechuun himatan. Vasiilii Nebenziyaa kaleessa galgala gola nagee eegumsaaf akka ibsanitti pireezidaanti Puutiin Luhaanskiif Dooneetskiin akka kutaalee walabaatti beekannaa kennuudhaan humnootii nagaa eegdotaas kutaalee lamaanitti nu bobbaasu jedhan. In accordance with Article 51 of the Charter, Ukraine has the inherent right to individual and collective. Akka chaartaricha keeyyata 51 irra taa'ee jirutti Yuukireen dhuunfaaf waloodhaan ofirraa ittisuudhaaf mirga qabdi. Nuti daandii nagaaf dippiloomaasummaaf cicha qabna. Sana cimsinee qabannee dhaabbanna. Dachii keenyarra jirra. Eenyuun iyyuu maaliyyuu hin sodaannu. Eenyuyyuu idaanurraa hin qabu. Eenyuufiyyuu hoomaa dabarsineen kenninu shakki tokkoyyuu hin qabnu. Sababiin isaa kun guraandhala bara 2014 miti. Guraandhala bara 2022. Raashaan waggoota 8 dura odola Yuukireeniin Kireemiyaa weerarte. Gama biraan Yuunaayitid Isteets gamtaan Awuroopaaf Biriteen martinuu tarkaanfii qajeelfamaaf seera sadarkaa addunyaaf abbaa biyyummaa Yuukireen cabsu kanaaf Mooskoor uggura haaraa kan ka'an ta'uu labsanii jiru. Yuukireen gama biyya isheetti kadeeman balaliin xiyyaaraa 10 sababa akeekkachiisa Yuunaayitid Isteets kennite kan humnoonni Raashaa daangaa irratti walitti qabaman haleellaa geessisuu malu jette beeksisuudhaan garuu gara biyyattii Awurooppaa dhiyaatti geessu daandiin balalii nageenyi isaa eegame banaa ta'uusaa beeksiftee jirti. Daandiin balalii Jarmanii Luftaanzaan akka jedhetti wixataa qabee balalii gara Yuukireenitti geggeessu dhaabuudhaan kan duruu balalii addaan kute daandii balalii Neezerlaandis KLM itti dabaluu beeksisee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Adda bilisummaa Oromoo isa obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu warreen mana hidhaa keessa jiran haqa nuuf malu hin arganne jechuudhaan mormii nyaata lagachuu irra turan. Hidhamtoonni kun yeroo mana hidhaa keessa turan leguu isaanii isa jalqaban yeroo ammaa dhiisanus garuu yeroo mana hidhaa keessa turan miidhaan akka irra ga'ee waajjirri poolisii magaala Burraayyuu ibseera. Hidhamtoonni kun akka laguu nyaataa dhaabanu kan kadhachaa turan keessaa tokko kan ta'an dura taa'an waldaa Maccaaf Tuulamaa obbo Dirribii Damisee sagalee Ameerikaatti yaada kennan qabu. Gabaasa Tsahaay Daamxoo waliin haa hordofnu kana taane dhiyaata. Miseensonni koree hojii raawwachiistuu fi hooggansi olaanoon adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa jiran torban lamaan darbaniif lagannaa nyaatarra akka turan miseensota maatii hidhamtootaa keessaa eeranii jiru. Miseensonni hooggansaa kunneen lagannaa nyaataa mana hidhaa keessatti eegalan akka dhaabaniif jaarsolii biyyaa gaafachaa turan keessaa pireezidaantiin waldaa Maccaaf Tuulamaa obbo Dirribii Damusee isaan tokkodha. Obbo Dirribiin haala itti amma miseensonni hooggansaa kunneen mana hidhaa keessa jiran yeroo ibsan. Warra akka Kennasaa Ayyaanaa, Mikaa'el Booran, Battee Urgeessaa, Gadaa Gabbisaa, Gadaa Olgirraa, Daawit Abdataa jara kana mana hidhaa poolisii Burraayyuutti deddeebinee gaafannee kadhaamee kan akka midhaan nyaatan taasifamaniiru. Isayyuu gulukkosii fudhatanii isa booddeedha kan nyaatanii. Hooggansi kunneen kan nyaata lagataniif haqa barbaacha mirgi namummaa isaanii sarbamuun akka ta'e nutti himaniiru jechuun obbo Dirribiin ibsaniiru. Egguma hidhamnee waggaa tokkoof ji'a ja'a keessatti mana hidhaa 10tti inni kun kurnaffaa keenyaa jedhan. As nu dabarsu, achi nu dabarsu, nu sobu, inni kamtu jedhu, mana murtii dhaqxu nuun jedhu, manni murtii erga bilisa nu baasee ji'a ja'atu darbee. Kanaaf mana handaaqoo keessatti nu hidhu. Duuneetuma hoggaafannaa Oromoodhaaf wareegamnaa maaliif nutti haasa'u yookaan nutti murteessanii guyyaa mana hidhamtu nuun hin jedhanii yookaan nun baasanii
akkuma namni iddoo keenyallee baree dhufee nu gaafanne immoo bakka sagalitti nu jijjiiru kana inuma obbaafannaa aarsaa taana jenneetu nyaata lagannee jedhan. Obboleessa obbo Lammii Beenyaa ta'uu kan ibsan obbo Firaa'ol Beenyaa gama isaaniitiin waa'ee lagannaa nyaataa hooggansi adda bilisummaa Oromoo mana hidhaatti argaman taasisan yeroo ibsan. Nyaata jalqaba kan uggure mootummaadha. Akkaataa barbaachisaa ta'etti nyaanni galuu fi gaafa diduu isaan keessaa walakkaan isaanii nu qubsatu. Nyaati fayyaa isaaniif akkaataa barbaachisuun argachaa hin turre. Sanumayyuu maatiin kallattiidhaan waanuma danda'u iyyuu kennaaf hin turre. Mootummaan waan sana ugguree ture jechuudha. Kanaaf bu'uurumarraayyuu nyaata kana kan dhowwee mootummaadha malee isaan miti jechuudha. Nyaata isaan barbaachisu argatanii akka hin nyaanneef mootummaan gaafa ugguru haala sanaan immoo itti fufuu hin dandeenye waan ta'eef akka kanaan jiraachuu keenya irra jedhaniiti mootummaa guututti waan nyaata lagachuu kana itti seenanii jechuudha. Kanaaf bu'uurumarraayyuu jalqaba nyaata akka isaan hin nyaanne mootummaatu dhowwee jechuudha. Mirga isaanii sana kabachiifachuudhaafidha amma isaan nyaata barbaadan nyaata maatiin isaaniif dhiyeessu kana argachuufidha jechuudha. Jalqabayyuu guutummaa guututti waan gama mootummaatiin guyyaatti qarshii 20 herregaa fi turan shayii tokkoof daabboo tokko jechuudha jirri kuni. Sana guutummaa guututti irraa of ugguranii fi guutummaa guutuutti mirga isaanii kabachiifachuuf akka kanaan fuuldura keessan jiraachuurraa du'ullee nu wayya waan jedhutti seenanii. Odeeffannoo jiruun miseensonni hooggansa adda bilisummaa Oromoo lagannaa nyaataa irra turan nyaata kan nyaachuu eegalan yoo ta'u kanneen baay'ee dhukkubsatanii wal'aansa fayyaa olaanaa barbaadan jiraachuus hubanneerra jechuun obbo Dirribiin eeranii jiru. Innasaa yaanaa kiiloo 17 kannaseenaa kiiloo 17 jechuun nam tokko mataan isaa baay'een isaanii kiiloo 10 amma 17tti kan kannasan namummaa dhaabanii gogaa filatee isaanii walitti jira ture yeroo namni arginu. Garuu battee orgeessaa tiruu isaa irratti hepatitis dhukkuba jedhamu irratti argame kun immoo yoo yeroodhaan yaalame malee balaa qabaa dhukkubni kan nama biraatti illee darbuu danda'a. Yaalamanii yaada jedhu itti mane. Miseensonni koree hojii raawwachiistuu fi hooggansi adda bilisummaa Oromoo sadarkaa garaagaraa irra jiran hedduun isaanii waggaa tokkoof walakkaa oliif mana hidhaa keessa kan jiran yoo ta'u namoonni hedduun kan manni murtii olaanaa federaalaa ramaddii lidataa dhaddacha farra shororkeessaa fi dhimmoota heera mootummaa kaan bilisaan kaan immoo wabiidhaan akka isaan bahaniif murteesse ta'uu maatiin hidhamtootaa kan ibsan yoo ta'u baatii ja'aaf garuu gaaffii tokko malee naannoo Oromiyaa magaalota garaagaraa keessatti manneen hidhaa jiranii fi qajeelcha poolisii jiran keessatti hidhamanii akka jiran eeraniiru. Dhimma hidhamuu hooggantoota adda bilisummaa Oromoo fi haala amma isaan itti mana hidhaa keessa jiran ilaalchisuudhaan biiroo haqaa Oromiyaa, Koomishinii Poolisii Oromiyaa, biiroo nageenyaaf bulchiinsaa mootummaa naannoo Oromiyaa akkasumas biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin har'aaf taasisne hin milkoofne yeroo itti aanutti kan argannu yoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Raashaan Yuukireen walqabatee haala agarsiisaa jirtuun xiyyeeffannaa addunyaa hawwataa jirti. Humni Sooviyeet duraanii walta'iinsa diinagdee fi waraanaan jabeessuudhaan Afrikaa keessatti hidhata ishee isa dur ture deebistee jabeeffachaa jirti. Tooftaa fi itti galli ishee kun immoo xiyyeeffannaa biyyoottan warreen lixaa akka dabalu gochaa jira. Dhimma kanarratti gabaasaaleen gabaastonni VOA qopheessan xiyyeeffannaa qophii keenya itti aanuuti. Itti aanee dhiyaataati hordofa. Amajjii darbee fonqolcha aangoo Burkina Faso keessatti raawwatame hordofuudhaan alaabaan Raashaa mul'achaa ture. Birraa darbe keessa suurri bahe tokko loltoonni Riippaabilikii Afrikaa walakkeessaa Central African Republic yommuu siviilota ittisan akka loltoonni Raashaa dugda duubee isaanii jiran mul'isa. Ragaaleen kun mallattoo mul'ataa hirmaannaa Raashaa isa ardii Afrikaa irratti dabalaa dhufe kan agarsiisanudha. Pireezidaantiin Raashaa Vladimir Putin yaa'ii Raashaa fi Afrikaa isa bara 2019 hooggantoota siyaasaa fi diinagdee hirmaachise irratti imaammata alaa biyya isaanii keessatti Afrikaan akka dursa qabdu ibsaniiru. Yaa'ichi michooma Raashaa fi Afrikaa keessatti mala marii haaraa akka uume waliigaltee irra geenyeerraa jechuudhaan dubbatanii turanii Putin. Yaa'iin lammaffaan onkoloolessa keessa Saint Petersburg keessatti taasifamuudhaaf karoorfame. Inni jalqabaa handaara galaana gurraachaa irratti kan argamtu magaala Soochii keessatti taasifame dippiloomaasii akkasumas waliigaltee meeshaa waraanaa, qonnaa, enerjii fi kanneen biroo doolaara biliyoonii hedduutti tilmaamamu maddisiiseera jechuudhaan dhaabbanni yaa'icha qindeesse Rose Congress Foundation jedhamu himeera. Moskoon firooma bara sirna sooshaalistii biyyoottan Afrikaa waliin ture isa bara 1991 kaasee kufuu jalqabee booda ardicha gallakkiftee baate.
yeroo ammaa walitti dhufeenya ala sana ture haaromsuu jalqabdeetti. Raashaan firooma dhimma siyaasaa fi dhimmoota biroo isa warreen biyyoottan lixaa irratti xiyyeeffataniin ala kan ta'e uumuudhaan Afrikaatti deebi'aa jirti. Yuunivarsiitii Seeton Hol keessatti daayirikteera qorannoo Raashaa kan ta'an Maxim Matusevich yaada kennaniin akkana jedhu. As did the Soviet Union before, an alternative vision. Akkuma Soviet Union gochaa turte amma Raashaan biyyoottan Afrikaatiif ilaalcha addaa dhiyeessaafii jirti. Wanti ilaalcha Soviet duraaniif Raashaa amma wal fakkeessu mormii biyyoottan lixaa irratti qabanidha. Babal'achuun milishoota finxaaleeyyotaa warreen islaamummaa lallaban akkasumas hoggorri biroo Afrikaa keessatti heddummachuun isaa akka loltoonni Raashaa miila isaanii galfatan gargaareera. Haalli kun Maalii keessatti sababa jihaadistootaatiin loltoonni Firaansis akka seenanu karaa baneera. Akka xiinxaltoonni lixaa jedhanitti waraanni dhaabbilee dhuunfaas ajandaan Raashaa akka ol ka'u gargaareera. Kunis waraana dhuunfaa isa maqaa Wagner Group jedhamuun beekamu isa saa'iba Vladimir Putin Yevgeny Prigozhinitiin to'atamu kan dabalatudha. Vladimir Putin dhaaba dhuunfaa kanaan walitti dhufeenya kamiiniyyuu akka hin qabne himuudhaan haalaniiru. It is not the state. It is private business with private interests tied to extract. Dhaabbatichi kan mootummaa miti. Qabeenyaa dhuunfaa kan fedhii dhuunfaa waliin wal qabatedha. Humna enerjii yookaan annisaa maddisiisu. Hojiiwwan biroo kanneen akka warqeef dhakaawwan qaqqaalee oomishuu irratti kan bobba'edha. Dhaabbata qorannoo The African Center for Strategic Studies jedhamu isa qaama ministeera ittisa United States ta'e kan hoggananu Joseph Seagal yaada Putin irratti waliin galan. Every place we've seen Wagner deployed around the world and in addunyaadhaaf Afrikaa keessatti bakkawwan Wagner bobba'e kamittuu akka arginetti Liibiyaa, Sudaan, Moozaambiik, Riippaabilikii Afrikaa waaltaa yoo ilaalle humna diigumsa uumedha. Akka Seagal dabalanii jedhanitti loltoonni dhuunfaa warreen bitaman meeshaa Raashaan hoggansa dadhaboo Afrikaa irraa bu'aa dinagdee fi kanneen biroo ittiin argattudha. Loltoonni kun warreen taayitaarra jiru gargaaruu malee lammiilee biyyattii gargaaruudhaaf akka hin taane kan dubbatan Joseph Seagal Raashaan loltoota bitaman bobbaasuudhaan odeeffannoo dharaa facaasuu, filannoo keessaa harka galfachuu, meeshaa waraanaa dhiyeessuudhaan bu'ii biroo argachuu fi waliigaltee dhoksaa taasisaa jirti jedhu. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gabaasa Riippaabilikii Afrikaa walakkeessaa keessatti sarbiinsa mirga namoomaa miseensota waraana dhuunfaatiin raawwatame ibsu qorachaa jira. Karaa biraatiin immoo waraanni dhuunfaa Raashaa akka tiksitoota sabaa ta'an ol kaasanii dubbachaa jiru. Kunis fonqolcha aangoo bara 2021 raawwatame irratti xiyyeeffate fiilmii The Trust jedhamu keessatti agarsiisameera. Fiilmichi Riippaabilikii Afrikaa walakkeessaa keessatti hojjetame kun gargaarsa maallaqaa michuu Putin kan ta'an Yevgeny Prigozhinitiin Maalii keessatti bara 2020 fonqolcha aangoo warreen raawwatan akka loltoota isaanii leenjisanii fi waraana Raashaa fayyadamaniiru. United States fi Faransaay garuu loltoonni suni warreen Wagner Group jedhamanu akka ta'an dubbatu. Maalii keessatti yemmuu simannaan loltoota kanaaf taasifamaa ture alaabaan Raashaa akka afarsamaa turee fi dhimma nageenyaa irratti akka diddaan uummataa mul'ate dubbatu. Niyaagel Bakayoko ogeessi siyaasaa Paariis keessa jiraatan jaarmiyaa miti mootummaa African Security Sector Network jedhamu isa dhimma haqaa fi nageenyaa irratti hojjetu kan hooggananudha. Akkana jedhu. 2013, the Malian population were enthusiastic. Bara 2013 yemmuu warreen Faransaay biyyattii seenan lammiileen Maalii hunduu miira gaariidhaan simatanii turan. Har'a immoo as jiraachuu hin qaban jechuudhaan yemmuu morman argitu. Dhugaa dubbachuuf waggaa 2 fi sanaa ol keessatti wanti Faransaay irratti raawwatame yoo Raashaa irratti raawwatame nan dinqisiisu. Biyyoottan Afrikaa firummaa biyyoottan dhuunfaatii waliin qaban dhiisuudhaaf fedhii agarsiisaa jiru jedhu Bagayokoon itti dabaluudhaan. White House yaa'ii United States fi Afrikaa isa marsaa lammaffaa
dhuma bara kanaa keessatti taasisuudhaaf karoorfatee jira. Gamtaan Awurooppaa investimentii bu'uura misoomaa haaraa doolaara miiliyoona 100 fi miiliyoonii 72 akka hojiirra oolchuu himeera. Sochii dhaabbata Chaayinaa isa Belt and Road Initiative jedhuun dorgomuudhaaf. Chaayinaan karaa dinagdeetiin michuu Afrikaa ishee guddoodhaa jedha gabaasni gabaastota VOA'tiin walitti dhufeenya Raashaatii fi Afrikaa ilaalchisee qophaa'e.